جلا قبته كماري بلا ما يوجد تاني من الدورة نامني برادة من يادا قبل يوجي راتن يادا دبلتا يادا إنكابا إفما نعم فلوري أبو إفما نجاتي ولا يعني أي كابتن كم أي كما جانا نجاتر بايي كابا نجرو أستيلا سوانجرا نفساني غشي أبورا Ndebia accounting sunis I hope so. Sarato jenna isa kanas follow godha baayisati fayyata ulfaadha maaki fi aslimo baayyen sinjaladha jabaadha mube hundumtu keessa nagaa jirtu ifam badhu Okay, Sabora lega kuma yaadni kiyya maali raache akkamalee gadde abshir inni deebi'a wanni dabarsu barbaade tokko maali yeroo like violation like yeroo namoleen akkanatti report godhaniitiin appealing inni duraa dhufu yookaan violation inni duraa dhufu ignoring godhina yeroo mara yeroo appeal ka jedhu yeroo dhufu appeal godha yaada keessan wanta daragame san reason kennaafi wanni wan maaliif amma karaache wanni cufameef dhibbatti yeroo sadii sii kennanii yookaan yeroo lama sii kennanii violate goote jedhanii yeroo si erganii appeal yeroo jedhu yeroo hunda ignoring godhina brenda brina appeal san appeal godhamuu qaba appeal yeroo gootu reason kenniif reason atachitti gootu san godhu fi yeroo san gara agency or customer service itti achi darba kun algorithm is like server yeroo ati wanno gootu kuni already programmed godhaniitiin in haalli itti dalagu tiktokin programmed godhame programmed language katabame language sun server rat save katahe yero violate tahu number qaba number equal to this if this kind of violate have been reported violate kajedu the first one no second warning second so warning ida in lamata setu chufa nama mitika setu chufu system setu chufa language o ka programa setup godame santo is a pre-programmed ida is pre-setup when inni godu calculate goda wan ergamuuf san calculate gode ergaat ergameef san sida barsa yeron gara agent sida bru yero appeal god yero ati push gote appeal gote reason kennituuf reason sun report ta report sun mo gara customer service titti email ta jechu automatically is automated system automated tay like it's nama mitika kasi goda jiru nama mitika block si godu namni reporting goda system to block si goda system na ka block singone ka violation son akka si kau wanti ati godu qabdu appeal godu qabda yero appeal godu san reasoning ati katabde son automatically gara customer service ayoka nama tiktok keessa dalagu agentota gara bakka gara jirutti si email ta jechu isan yero san banani report wan ati kente san lani gasi reality isa gara yo YouTube irralle tahe yo la hala biyyatti san check godhani o wanni kun violation amiti jedhani si kaasan yero appeal jedhu dhufe yo ati ignore gote bira dabarte san jechuun confirm gote wanni sun sirri ta'uu isaa jechu appeal godhuu dandeettu yookaan account ke defend godhuu dandeettu jechu akka kortiitti defend godhuu dandeettu kanaafu rakkina kennatu jira jechu bakka kanatti nulle wanna kana dhufu namni martu namna sirra jirtan ignoring godhina appeal godha yo wan tokko dhufe appeal reason kennaafi yeroo san keessa seenanii isin ilaalanii wanni sun dhugaa ta'uu dhabuu isaa addaan baafatanii jechu amma karaache is too late jechu baaki almost too late da kanaafu wanni ta'uu qaba kaayyaanallee mansuurlee simartu jettan groupiin haa uumamu groupiin Instagram irratti ta'e WhatsApp irratti ta'e Telegram irratti illee hayoo ta'e groupiin haa uumamu nutti cufuu qofa osoo hin ta'e nullee cufsiisuu danda'uu qabna yeroo mara like pre-active ta'uu dura dhaabachuu keenya dura eega wanni tokko ta'e boo'uu baay'ifna kanarraa bahuuf wanni godhuu qabnu numartu groupii tokko isin warri wanna account kan nu tiktokerallee miti nuti ufaniif wanna daddaaf isin jala dhufse seenna yooma wayitti yeroo akkana hirmaatu seenna malee warra tiktok hedduu wannoo jedhuu miti isin waan akkana kan wanni gootan jala deemaatiniin baanaatiniin telegram allee ta'e bakka barbaadaniin bana haala sanii wal bira dhaabannee yoo wanni akkanaa kun ka dhufu taate dursinee
nuti isaan dursine waan kana godhuu qabna. Defend godhuu qabna yookaan immoo riippoortii godhame san akka riippoortii sun dhugaan taane fakkeenyaaf viidiyoo tokko yoo Raachiin gadhiise yookaan asii yoo ati gadhiifte yookaan yoo Mubaarik gadhiise yoo waan kana share godhaa like godhaa yookaan duet godhaa irratti dalagaa yoo jedhameetiin viidiyoo sun irratti dalagame riippoortiilee yoo ta'e sistamni sun ni kaasa completely ignore godha jechuu any report lamni supportera qabda jechuu. Yoo fakkeenyaaf namni dhibbi tokko kan kumni shan laaleetiin yoo namni kumni shantama riippoorti godhe nambara waan ta'eef sistamni ka kaalkulee godhu kan nama shantamaa san fudhata. Kanaaf wanna kana yoo arginu akka walitti dirmannuuf gruupi wayii uumaatiin pre-active haa taanu galatooma bilayyan kiyya. Hai. Thank you. Heran. Kona gama. Agama. Yeroo tokko ergaa ko yeroo tokko nan dubbata. Warra asirratti hundumti keessatti dhufaa jirtan follow godhaati kan koo follow godhaati profaayilii koo keessa yeroo galtan viidiyoo tokko hojjedheera viidiyoo haaraa. Video sana deemaati like godhaa comment itti godhaati copy link yeroo 30 godhaati repost godhaati duet godhaa nama hundumaa bira akka ga'uuf kurban by the way isin akkas gootu taanaan ji'a tokkotti deebisuu nan danda'a olorii koo baay'ee jiru jiraate inna gama deebi'a maantaati Maeta Mansur dubadhu. Doctor, kuna kama Mansur. Mansur. Ni Turki Ethiopia kun hafta billahi qawa subhanallah. Mansur amma kan fidii teera dubadhu. Amarachuun almost kubatu dangalaa jira. Ituma immoo telegiraama asuma irratti create godhee hundiyyuu namni kumni kudhan follow gaafa isa godhu telegiraama sana keessa naqee membarii ta'a. Gaafa inni 100 ta'u telegiraama gruupii 100 qabnaa jechuudha. Raachuun oo dandeesse ituu asirraan bahin telegiraama tokko create godhii follow namni gaafa si godhu telegiraama sana keessa naqee agalu. Follow gaafa si godhu telegiraama sana keessa naqee agalu. Then lakkoofsa akkaawuntii keetiitiin telegiraama qabnaa jechuudha. Riippoortii gochuudhaafis copy link akkaawuntii keenyaa gochuudhaafis ituu qabaanne kunis gaara jechuufanii galata. Raachee humaa yaadini bikkattiin deebisnaa nin beeka maal akka namatti dhaga'amu ayinoo nin beeka humaa sittiin dhaga'amii duutsiif goonaa bikkatti siif deebisnaa ati immoo jabaadha waa hedduu keessa dabartee jirta kana keessallee dabaruu hin dandeessa ammallee nama jabaa waan taateef waa takka sittiin dhaga'amin okay dhaqaatii isin immoo share godhaan duuti qofa osoo hin ta'in namoota hin dhageenye hedduun jiraachuu danda'a waan ta'eefu namoota saniifillee saayiboota keessaniif telegiraamaan miseenjeraan bikkuma hundaanuu share godhaati bikkatti akka deebu hamilee ta'aa fi uummata kiyyaa hundi keessanuu anilleen amma duwitni goonaas liifee nuti illee gizii asirraa baane bikkatti deebisuu qabnaa jechuudha. Abshir namatti dhaga'ama dhugaa. Paasariyoon yaada qabdu dhumara seensa soorii isin tursiisuu kenna. Rakkoon qabu nama baay'ee ture waan ta'eef galatoomi siin jedha. Reefu man dhaga'ani bannaati reefu argaa dhugaa rabbii baay'ee namatti dhaga'ama. Jechuun dhugaa waggaa amma kanatti dadhabee mucaan kun waan biraa keessa illee galu akka warra kaanii yoo gartanitu ta'e jechuudha. Waan biraa keessa seenee beeku Raacheen guyyaa tokko jechuudha. Even yaada negatiivaa isaan fidan illee pozitiivaa godhee deebisaa jechuudha. Yeroo geemii taphatu mataa isaallee jechuudha. Waa biraa miti yeroo geemii taphatu mataa isaallee Raacheen nama negatiivaan dubbannedha. Sinii galee garuu jarri kuni giruuppii qabu ijoolleen keenya normaal dhabeetu dadhabinni keenya wal ijaaruun beennu bakka wal ijaarree waa tokko irratti duuluu isaan godhan kana hin beennu tasummaa jechuudha. Yoo agartee isaan giruuppii baay'ee qabu isuma dhugumaan isheetti giruuppii keessatti dhaqanii maal godhu liinkii nama sanaa fudhanii dhaqanii geessu akkuma nama maraatitti riippoortii godhu. Kan saa qofa hundi kan nama baay'ee cufaa jiru jechuudha. Kan maakii cufameera, kan abbaa abdii cufameera, kan raachee cufameera, kan sooloon lee 234 kan qabullee irratti cufanii akkaawunti 3 moo 4 irratti guban. Maaliif giruuppii keessatti dhaqanii maal godhu? Isaan liinkii fudhatanii dhaqanii poostii godhu.
Nuun immoo sirra dhufne iyyuu malee wacuu malee giruuppii bannee akka isaanii gochuu hin dandeenyu. Illi kan nyaataa qabna nuun koo ijaa baafachuu qabna maaf taatan. Ijoolleen keenya maaf giruuppii tokko bantanii jechuudha. Warrumta sirra jirtan dhageettii qabdan kunis giruuppii bantanii sheerii gootaniiti. Oromoo kan hundumtu join gochuu danda'u jechuudha. Paablikii gootanii joinii kan namni godhee seenuu danda'u. Giruuppii tokko banamee waatsaappii wayii telegiraamii irratti banamee jechuudha. Namni hundumtuu asirra jiru 3,000, 4,000, 5,000 namni baay'een joinii godheeti. Even isa isaan riippoortii godhan illee ofirraa dhorkuu dandeenyaan sinii galee namoota riippoortii godhan irraa namoonni sappoortii godhan yoo baay'atanii akkaawuntiin sun hin cufamu jechuudha. Sinii galee riippoorterarra sappoorteroonni yoo baay'atan hin cufamu akkaawuntiin. Namni isa hordofu namni isa jala yaa'u baay'eedha wanta ta'eef wanta sana ignoor gochuu danda'u. Nuun garuu asumarraa wacuu malee walii keenya jifachuu malee giruuppii ijaarree akka isaatti duulan kanatti illee duuluu hin dandeenyu. Viidiyoo ammoo fakkeenyaaf sanii dheen gadda hojjete sana dhufeen irraa balleessennaan hinde kun immoo maal saatu koominitii gaadlaaniidhaan nama kasa sadee nagarramee nan balleesse. Waa tokko natti hin fakkaanne maalidha wanti kun hidhee raacheen maal balleessidee raachee biratti waarniin itti kennan natti fakkaata. Viidiyoo sana na biraan illee balleesse. Diitii godheen ture. Nama baay'ee bira geelle waan isin ajaa'ibu jechuudha. Nama 70,000 wayii ilaale guyyaa tokkotti guyyaa namatti minaamin. Isayyuu hin balleessan ilaala. Amma haasaan kun wanta balleesse tokko hin qabu. Namoonni biraan kan dalga hubatanii jiran afaan Oromoon nageenye akka isaan hubatan godhe raachee. Sana hin barbaadanii jechuudha. Propagaandaa mataa isaanii uffachuuf jecha baala gizee dhanuuni jedhanii nuti sirbaaru jedhaniititu maal godhanii propagaandaa mataa isaanii uffachuuf jecha nama waa'ee waan sanaa ibsu gadi qabanii jechuudha. Isinii galee afaan Amaariffaa yoo taasofte nagaadhaa afaan Oromoo sumnaan Oromoofumaan balleessu jechuudha. Even TikTok irra duwwaa akkaawuntii gubuudhaan jechuudha. Jecha amma fakkeenyaaf jechoota ammatti fayyadamuu hin dandeenye Facebook irra jechuudha jechoota baay'eedha kan isaanii. Inni kan keenya irra fe'ee mataa bakka. Jecha kan san naftanyaa jedhamu fayyadamuu hin dandeessu. Jechoota biraa fayyadamuu hin dandeessu. Akkaawuntii keessatti guba Facebookiin. Warra kan keenyaa jecha arrabsoo isaan kana dhaabbata TikTokitti galchaniiru, dhaabbata Facebookitti galchaniiru. Silaa daayirektii yeroo san akkaawuntii isaa irratti cufaa jiru. Nuun hojii baay'eetu nuuf walumaa galatti. Hojii baay'eetu nuuf jechuudha. Biyaansi giruuppii tokko nu banaa. Isa yeroo itti fudhatu tun taane asilii fi yookaan raacheen illee jechuudha. Giruuppii tokko bantanii giruuppii sana namoonni hundumtu join godhanii jechuudha. Achi keessatti nama riippoortii gochuufis riippoortii isa godhame akka inni hin gubanneef illee dhaqanii sappoortii gochuuf illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sinii galee yoo wal bira dhaabbanni irraan kan hafe boriftaan kan asilii cufamaa kan mubaarakii cufamaa kan warra kaan cufamaa Oromoon 500 hin darbu jechuudha. Sinii galee. Dhiifama yoo ni ko akka nuti beeku darrii. So kanaaf hojjechuu danda'u yoo ni sagalee koo jira. Namoonni baay'een illee gochaa jiru. Kanaaf jalqaba irratti maal goota raachee giruuppii nu banaa. Asliifaa giruuppii nu banaa. Please giruuppii baname wanti kam irratti hojjetamuu danda'a. Kana ibsa galatoomaa. Sagaleen koo jira yooni. Giruuppiin Dhiifama wajjiniin waa'ee giruuppii kana yeroo dhibban dubbatina. Jarrii qabaachuu keenyatti beeku. Dhageessanii haasa'uu illee hin barbaanne nama kana hundarratti. Jarri akka nu jabaa qabnu beeku adabbii illee yeroo nu jalaa badan wallaahi keessan na gaafatu. Diqqoo akka ijoolleen keessan waan akkasiin irratti hin goone akkas qabdu jedhu. Kanaannaan irra deddeebitanii inaa seenaal tokko haasofne irraa namni gurra qabu gurra qaba namni gurra hin qabne dantaa isaati dubbattanii nu hin balleessinaa asirratti asuma. Qabna guruppii jabaan harka jiraan harka kottaatti gala. Guruppii nama 18 qabu jiran harka. Keessa keessa Bojjeba yeroo dhibba tokko namni keenya naga obbo bakka kana taa'uu jaalladhu walgahii keessan akka. Qabna guruppii nama 18 qabu harka jiraan harka. Kottaa abbaa riippoorti gochuu barbaadde kottaa riippoorti godhaa. Bukeerraa kaasa. Ayyee liinkii kana kaasa kubaan amma liinkii kana namni beeku. Bakka liinkii guruppichaa siniif halkaa la. Alaatan nu gala waan ta'eef liinkiin kaa'u keessaan mistiraan si galchaan. Guruppii isaanii sanii an argeetiin jira nama wahii sheer naa godhe guruppii isaanii sanii mubaarak siifin ergaa namni hundi keessaniyyuu mee guruppii san dhaqaati waan isaan nurratti hojjetaniif waan isaan haasawan qofa dhageeffadha waa barreessu qofa osoo hin taane amma akkaawuntii kiyyaaf karaachuullee guyyaan guban guyyuma takka sa'aatii takka jechuudha amma namni keessa naa ergi sun akkaawuntii kiyyaa fi karaachuullee bakka takka naa ergi kanama birootis akkasuma kee jira. Saniifuu waan isaan hojjetaniif waan isaan nurra yaadaniif waan isaan nurratti hojjechuuf fuula duraafis deeman hundayyuu
wannaa isaanii san jala seennee haalaallu telegiraamii isaanii san isaniifin erga. Abbaa Abdii kun yaada bareedaadha. Guruppii san agartee nama isaan riippoorti godhaa jiran yoo abalurra qabsaa'u jira argan abbaan sun tiktok san piraayiveet irratti deeffatee qollofuu danda'a akka isaan wanta akka hin argamne kun hagas takka mishigii beekunis waan bareeddu beekadha. Okay, namoonni amma dhuftan waliigala amma gara nama 437 seenee bahee waliigala namni amma haaraa dhuftan akkaawuntii raachee jala gubatee dheengadda kabbaa abdiitii waliin dheengadda gubatee soo kanaaf namoonni amma dhuftan please raacheen viidiyoo haaraa hojjetee gadhiiseera. Yoo dandeettan namoonni dandeettii qabdan raachee karaa akka isaa dubbisa akka akkaawuntii isaa deebi'uuf godha. Yo ammasitti immoo akkaawuntii akka namoota biraa diskoortii waan hin qabneef kalamaffaa jaartii waan hin qabneef duraan inni tokkochuma san akkaawuntii waggaa 4 akkuma gaaf tiktookii dhufe itti lafa'e jalaa gubate hundi keessa namni as jirtan fooloo godhaa fi viidiyoo inni amma hojjete deematiniin riipoostii godhaa sheerii godhaa fi duwit godhaa fi hordoftoota keessa hunda biraan gaa akka yeroo dhiyoo keessatti bakkatti deebifnu amma nama 11,000 hin geenne irra galatooma hundi keessa raachetti makama fooloo godhaa waliif daddabarsa raacheen dhugaa rabbitti ijoollee Oromoo asirra jiranirraa adda jechuudha. Haalli jireenyi isaa akkaataan guddinni isaa amalli isaa adda. Ana dhugaa rabbitti baay'ee garaa nyaata amma kun waan abraa makiin baay'ee walitti dhiyaanna akka abbaa fi ilmooti. Mana ollaa galla mana fooqii tokkorra hojii galla rakkofamtu hojiin qoodanna aga karaacha kanatti hin dhagabne because anis bira jira hiriyoonni isii baay'ee jiru ijoolleen biyya kana keessa taraa takka walii qabne haay goone guddisuu dandeenya nama isimatu ganama galgala akka daa'ima waan beekne tiktookii mahaaraa bannataan oolu jedhee bara dhu'ee jettee dabbareen dhiifte malee ofirraa jechuun irra hedduu yeroo baay'ee kaa'isi jettee osoo abashaan innoo ganu Oromooleen itti rippoo kakuma 500 kana waan Oromoon jala gubdee fi jibbitee dhiifte malee amma kakuma 500 sun baatii 6 torba keessa 500 gale hin ga'u akkasuma hin ga'u I think baatii 4 akkas na fakkaata. Iyyaadha dhaangaafisiin haarawaa banattu kiyya 300 osoo an 300 jiru 500 seenti sini galee. Kadeen gaddaa kana giiftii isiin namaa kennite ijoollee miskiinaa kennite gandummaa qabdi jedhanii ijoollee Oromoo xaa'u goonan aartee dhiifte. Malee sila qaata bakka deemte isiin osoo dhuftee viidiyoo hojjettee maal jettee walii geemiin wajjin taphate jechuudha. Sini galee erga alagalleen irra gubee kiyyalleen irra gubee ani yoo dhiise hoo maal goraa alagalleen xilata ta'e kiyyatti illee gadoo ono haa bal'atuuf jettee tiktookii jibbitee dhiifte sini galee. Malee sila qaata bakka deemte isiin. Kanaaf abbaan abdillee jalaa gubate ka abbaa abdiitii fi karaachee guddinni akkaawuntii waluma qixa tureeyyu. Ka abbaa abdillee akka akkaawuntii ilma Oromoo tokkotti haa nama mararuu haa nama arsuu mala karaachee kana nama mararu. Because xiqqashoo biyya neetworkiin dalaguu jira. Akkaawuntii diskoortii kun jalatti ka 200 jala ga'e qaba. Deebi'uu danda'a jechuudha. Kana namni barate kana guddaa fi kanatti illee waluma qixa laala. Raacheen Inbeetan jiran Itoophiyaatti akkaawuntii lama wal jala guddisuun fi tokkochi hin ulfaataa yeroo hunda neetworkiin argattu bakka hundatti hin argattu tokkocha qaba jechuudha. Tokkocha qabu santu jalaa tare. Siigale amma Mubaarak lama qaba, al lama qaba, waan ufiin lama qabdi. Imeela haa wallaattu iyyuu malee tokko nama guddaa beekan. Ana furii qaba ammaa furguttadhee dhaabbaate. Nan dubbadhaan tokko. Paaspoortii fi imeelii wallaattu iyyuu malee kakuma 200 qabdi garuu nama guddaa waan taateef hin dagaa namni dulachi neetworkiin qabu farankaadhaan ni taara wallahi raachennaa dabaleenaan farankaa nyaataara intarneetiin illee na didee warabbal qaaba. Akka godhu amma karaachee waa tokko dubbadhaan. Nuti mucaan kun nu guddate bakka gaarii ga'e jennee yaada turre akkaataa guddina isaa leengadda akkaataa inni itti dhufe argitanii intarvii inni godhe irratti rakkoo san hunda guyya tokko nama tokkotti ibin nuyi akka faamiliitti wallaallu nuyyuu itti himateen beeku. Sigalee namni iccitii jireenya ofii dhoyiffatee xaaree hagana ga'e irra guyyaa keessa hoxaa godhanii kuffisan nama gaddisa isinii galee. Ani tokko qaba raachiyyoon barbaadate kan biraa jechuudha kan 50,000 galee raachii fudhatta yoo ta'e irratti hojjechuu dandeessa. Yoo immoo kanan guddifadhattes mirga
Omar ko kamu kan mo gudi fatu ya kan abang. Aye, kana ko nama. So Yaada kala kennu. hundi kesan Jarane yaada kennu de ka tokko. ken Doktor, di fama dansi ko te hunda keessan yoo dansi ko te dubbanni laafanii. Tokkoffaa ummanni bareechee nu beeka akka akkaawuntii isaa telegiraamii keenya keessatti daaraa ta'u wal gubuu wal balleessuun kaanaanii rakkoon qabnus wal balleessuu boodatti hin jennu warra dhageessan dhagaa dhaqaatti himaa warra afaan kana beektanu dhagaa dhaqaatti himaa akkaawuntii raachee gubatee akkaawuntii makii gubatee akkaawuntii rameeqa gubatee Duna ma'a. kana caala obsan qabnu waan ta'eef kana booda Encicita sagale akkaawuntii kuma Nan jauh. TikTok mana? konin gut. Wallahi. darbe hundayyuu daaraa gochuu irratti bakka akkas goona rakkoon qabu nu wal balleessuun qallaaliidha. An akka yaada kiyyaatti tama warra telegiraamii itti meennu fe'e hundinuu qophaa'eera. Sagale Linkii barbaada. Obores. Genocide nurratti gaggeeffamaa Bachatee geessinee gadhiifna tokko lama. Lammaffaa waa'ee raachee Akan jedhu. Anu ba. Isuma beemu. Sagaleen isaan jirutti maa. qoy hin jiru waan Injirtu at. jirtu. Injirtu. Mube, bakka. Mube hin jirtu. Waan ofii ati dubbadhu mee beektu ko hangafnu dubbachuun gaarii miti. Hello. Hello. Ammaal dubbadha afaan Amaariffaa. Mubaarakiin bakka bu'u dubbadhu Mubaarakiin neetworkiin qabu. Afaan Amaariffaa beekuu dhabuun kiyya waa hedduu na fayyadee jira. Siyaasaa keessallee bilisa ta'uun kiyya waa hedduu na fayyadee jira. Miira keessa kan dubbadhu bakka Mubaarakiillee bu'i dhiisi waa'ee kee qofa miti bakka Mubaarakiin bu'i dubbadhu. Anama gisee jechuudha akkana waa onna jedhaniitiin jedhanii baay'ee kanan sodaadha amma dheengaddii tana jechuudha sanyiin waa'ee ma siyaasaa wal qabatu kana mana kiyya keessa dubbannaan laali ani waan hin taane hin qabu hixaana qabsiisee yaa rabbii kiyya. Waa'ee kilaashii hidhachiisu kana fahaasa yaa mana kiyya keessatti yaa rabbii kiyya ta'an. Akkuma namaallee jaarsa qabaadhee ittiin obsama mubaarak jaartii ufiitti illee obsaa raachuun jaartii ufiitti obsaa. Jaartii qabaaraa jechuun. Kisaaraa hedduu keessa qala beektaa. Maasha Libeeraa gara keenya nagaamu malee sagaleen koo. amma dhagayama mubee dubbadhu dhagayama amma. Abboon neetworkiitii na jalaakite wallaahi doktor kaardii neetiin na fudhachuu dide kaardii annaa saara amma kana kaardii wareegama kabalaara sababa biraachuu. Dhagahaa amma waa lamman tokkoon dubbadhaan. Waa lamman tokkoon dubbadhaa waan hin fayyada jiru. Tokkoffaa kalas erga akkaawuntii nama keenyaa 500 darbuu dide akkaawuntii 500 olii tiktookii irraa kan arabaas kan jennis telegiraamii irratti gannee gubuudha tokko. Lammaffaan immoo dhiyoo kana iyyuu intalli hin kolfinaasin. Kolfinaa dhaggeeffataa seenan tokko caqasa. Tokkoffaani Koppilinkii maal godha uummanni illee uummata ajaa'ibaati. Hundi keessan koppilinkii godhaa raachuu fooloo godha. Ayyee. intalli tokko dhiyoo kana na wajjin taphattee nama 2,000 oltu na bira jira tarii na jala jirtu na taajabdaniittu badde na biraa. Na biraa baddee zuuzuudha maalan sin dhosaan zuuzuu na biraa badde. Baddee jennaan kalas jedheen bilbila ol fudhee jabaadha telegiraamitti nama waamaati waan ta'e hojii hojjedhaa jennaan itti afaanuma kanaan itti manii waan as jala jirti. Itti manii jennaan fiiddee deebitee boossee akka waa tokko narratti hin goosifne kun akkaawuntii afuraffaa kooti dhagaheera waan ati jette naan jette. Ani waa tokko hin jedhen yaani propagandaan jedhu beektaa propagandaan kuni lola caalaa al tokko tokko yeroo iddiin itti lola caalu jira propagandaa fayyadamee ofirraa ittisaa ture iccitis gadi babaasuu barbaadanitu mataa mareera amma akka goonu karraachee kana maal godha beektu yoo danda'ame akka inni 100 galu abdiin qaba dhiyeenyatti bakka mucaan kunis tapha beellamaas hin taphanne waan ta'eef
taphni beellamaa si xiqqoo si baadiyyaa manaa si kaasaa maallaqas immoo xiqqoo waan keessaa qabus natti fakkaata mucaanii keessaan waan haasofneerra waan ta'eefi tapha beellamaa tokkoon kiifnan jedhaan akka gootitti gabaabumatti jechuudha as qabeechina qabiin qabu raachee tapha beellamaatiin kiisna tokko tapha beellamaa sana irratti nama 40-50 hundi Oromoo ta'e viidiyoo hojjetee fi akka namni 50 60 riikadii cabsu goonee fooloo godhanii in guddata namni manni tapha beellamaatti taphatame immoo in guddata lama isa kana yaada kooti kun Oromoon isirratti walii galaati inni sadaffaan immoo woboonis nu jalaa gubateera natti fakkaata viidiyoo wayii ergasii namni wayii duwit godhee jiru dhaqee ilaalee jennaan akkaawuntii woboo tokko nan dhabe waan gubate natti fakkaata inni machuu kanas hin jaallatu ilaa kunoo tooppituu irra jira tuqaa wayii kaatee jira dhokotee si jalaa gubate natti fakkaata na shakke fooloo godhaanii akkaawuntii guddaa jalaa gubate akkaawuntii guddaa woboodhaam sun anatu beekaati natu guddise akkaawuntii kana lammaffaa jira boondola jalaa guban kan saalle gubachuu nafu akka shakkotte jechuudha wallahi natti himnenni akkaawuntii isaa sakamee searchi godhe anu argeetiin jira gubatee jira bakka woboo kana booloo kana laala arginti naa kennan turre isan si diisa guyyaan lama dura gubaniiru guyyaan guma kiyyaa gubate kasaalle Oromoo jirtu jira akkas eekee goona giyaa jira galata waaqa maali abbaa abdii fi raachuu waan qaqqabe dhaggeeffachaan jira kan koollee sintu naa qaqqabe mubaarak galatoomika qofatu beeka namni beeku hin jiru rakkisaadha gaafa filaashiin sun Sabboonaa miskiiniin osoo akka kan godhin jalaa. galmaroo kana fooloo godhaa mee dubbadhu gaa woboo bineentiin hin danda'amne akkuma jedhamaa jiru waan godhamuu danda'u lafa jala irratti hojjechuu danda'udha. Ijaaramuu sana qofa furmaanne. Kallattii hundumaanu. Malee jarri hin ciisanii isinii galee maal eegee qaban hin gadhiisan jedhama. Qabsootti jirtu dagatiina yeroo kamillee ija tokko rafaa jedhe Jawaar Mohammed. Yeroo hundumaa qaroo ta'uun akkaan murteessaadha. Amanuun hin danda'amu. Maal jedhani maalii amantee dhattee kiisiin kaawwattu maal jedhan ufumaayyuu achumaayyuu kan akka saasaa akkasii asliiko kanaafuu yeroo sin jalaan qabu kan koollee agas mara murteessaa miti namni kuma sadii as jirtan kun eekeedha fooloo goraani eekee waa danuu hojjetaa turteeti eekee hundi keessan fooloo goraa eekee fooloo goraa namni kuma sadii as jirtan kun yaa fayyaanaadhaa jabaadhaa abbaa abdii raachuu eekee kuma sadii galcha haa tokko eekee kuma sadii galcha eekee kuma sadii galcha haa tokko namni kuma sadii kun eekee fooloo goraa inni fooloo irrallee dantaa miti gillee baay'ee ijoollee Oromoo sappoortii godhaa bakka jarri nama keenya xiqqeessitu seeneetiin mormaanii alaabaa kenna gillee waan hin argitan mana warra gurguddaa hunda seen akka kenna miti nama viidiyoolee hojjetu laayivillee namni hin beekne jiru doktor namni hin beekne jiru yoo beeka nama hedduu isa beeka isa jarri ciniinanii qabaniiru koppilinkii godhaa fooloo godhani namni kum sadii kun fooloo godhaa eekee namni kum sadii kun kuma lama geettanii jirtu namni kum sadii kun fooloo godhaa nama kuma nama 800 fooloo godhee hundi keessan fooloo godhaa eekee kasuura jaalmarraa ofirraa qabu kan eekee fooloo godhaa raachuu kottu deebii eekee fooloo godhaa dafaani abbaa abdii yoo kuma 100 nama galchitanii maashaallah abbaa abdiillee homaan jettan olofaa fi jirtan abbaa abdii dantaa dhadhaaraa lutti fooloo gootanii eekee fooloo godhaa hundi keessan eekee fooloo godhaa raachuu deebii kottu suuraa jaalmarroo irra jiru jedhii malee jarri hin beekan eekeen abbaa ta'e maqaa barreessine tarii tuqaadhaan jira nu biratti beekeen hin argan jennaan dhaamsu kan jedhuutan jala deemeen caqasaa ture nan sirreessa rakkoon hin jiru. Galatooma fayyaanaa ta'a. Kunoo ka suuraa bal'aa kana fooloo suuraa jaalmarroodhaa kana fooloo naa godhaa hundi keessan tuqaa qaba maqaan qabu. Amshir goota kennaa homaa sitti hin dhagayamini. Goonni seenaa dheeraa qaba malee idimee dheeraan qabu. Lullee gootatumaa sagalee taana jenneetu malee waan ofiiko. Waan ofii eekee kanarraa jaalalli hin qabne
Silaa dhiira argite hunda ima jaalatta. Kanaan baheen jiran itti jala dhumee akkaawuntii sitti humna dhabee malee jettee waan akka hojjiisu tokko jira beekta. Humna dhaba malee Viidiyoo garmalee naannoo tokko. isinirra horrisu kan anumatu isinirraa qaba ture. Dhiifama guruppii jalaa ta telegiraamii irra san ta agartee jarra achi keessanii achitti akkanatti tiktookii kenna guutuu akkasi gubansanii liinkii isaanii keessan isaniifin ergaa dhayxanii waan isaan nurra mari'atan waan isaan nurra yaadan waan isaan nurra hojjechuu deeman hundayyuu akka dhageeffattan.